Aye. Fakkeenyaaf rafuu si barbaachisa ta'a. Rafuu na barbaachisa jeemi. Shi. Rafuu na barbaachisa tan. Haaluma amma deemna kanaan deemta jechuudha. I need to I rest. need to Rest. rest. Bareedaadha amma boqochuu na barbaachisaadha kun. Hirriiba jechi jettu maalii qofa barbaadu? I need to sleep. Bareedaa jechuudha. I need to sleep. Yeah. Irra deebi'ee tokko. I need to sleep. Bareedaadha. Haa amma jecha tokkoon si gaafadha. Amma jechatti deemna. Hima bareedaa. Okay. Deemuu jechuun maal jechuudha? Go. Jechi deemuu jedhu jechi fakkeenyaaf deemsi goodha. Go yoo isin jee deemu jechuudha. Hayyee jechi deemuu jedhu yookiin nam tokko go isin jee deemu jechuudha. Faallaan isaa maali? Osan. Kottu isin jechuudha. Kottuun ingiliffaan maali? Follow me. Na hordofi jechuudha. Na hordofi. Kunillee bareeda na hordofi. Okay. Go geetti deemi faallaan isaa. Come. Very good. If you do coming kottuudha jechuudha. Kun dhufu jechuudha. Ammaan tana bakka reefu sanitti deemi. Deemuu na barbaachisa jeeme. I need to go. Very good. I need to go. Yeah. Dhufuu na barbaachisa jeeme. I need to come. Very good. Saniifuu ingiliffi kun shaakaluu waanuma beektu jechoota beektu kana waliif fiduu xiqqoo fakkeenyaaf ati ammoo wanni dura sirraa irratti jecha tuu jettu qofa itti galchuu yoo tuu kana irraa hir'iste xiqqoo waa irri ni beeysa kana maaltu fide amma shaakaluudha malee barsiisaa miti wanni isin jookan barsiisaa miti alatti barsiisummaan mataa isaatu shaakalsiisuu harratti karaa nu qajeelchu qaba malee kutee afaan nu kaawusan ta'e akka kunnee afaan walii keenyutti nu qaruu danda'u qaba. Amma kararratti haasaa oggoo ji'atan haasaan amma barattoota duratti gaafa jabaran ijoollee bakka ufseetu bakka baraatota kararratti kubbaa taphattu ingilizenya akka taphataa sun garte sani barattoonni perfektii sirriitti eeguu as kun dhufan illee kana rakkoon jirtu osuma duubas ta'ee shaakalsiisuu danda'u kana bareedan. Kana jechuun hanqinni jiru shaakaluu. Waliigalatti xumurarra mudannoo tokko qabdu yoo jiraatte isheen nu goota san dura garuu wanti godhamuu qabu walumaa galatti akka biyya keenyatti barattoota biyya keenyaatiif nama amma afaan baratu jiruuf akkam yoo ta'e karaa kamiin barumsa argate amma keenyam karaa yuutuubaa jira karaan barumsa adda addaa jira ati amma chaanaala keenya kan inni hordoftaan fakkeenyaaf waa'ee chaanaala keenya irraa maal nu himuu dandeessa akkamiin xiqqollee yeroo hordoftu maal mee jijjiiramni ati fiddee jira yeroo shaakaltu. Hedduun tola afaan oromootiin wal qabsiiftee shaakalleetti hatiiwwanni godhaatu kun hordofaan jira. Hedduun tola bareedaadha. Yoo akkam goone irra namaa galeettee yaadame yaada kennu kanni. Haalli amma itti kannaa erdu. Bareedaadha jee waan hin qeeqa irra kaasuun qabu. Wanti itti dabalamuu qabu jettee yaaddu yoo jiraatte yookaan yoo hin jiraannes rakkoon qabu. Wanti itti dabalamuu barbaachisu akka walii galatti. Barumsi tarii wal faana akka guyyuu itti fufu. Akka itti fufu yeroo adda osoo tursiisne. Osoo tursiisne amma waa darbuu garte bifa miidiyaatiin akka wanni kanatti nama fa'aa walitti haasawsiifte yoo gadhiifte irra bareeda jeetii yaade. Bifa nama akka walitti haasa'u. Akka nama walitti haasa'u nama kana gartee bilcheessitee abbaafte namarraa yoo afaan namarraa walitti dhufe amma jechi haa dubbisanirra anama duubatti waan hin yaadudhurra waan hin dubbise caalaa waan barsiisaan na dura dhaabbatee jee waan barsiisonni na biratti waliin jee sanirra sammuun tiyya. Shaakalli maa ijoollee xiqqoon taane walitti haasawsiifte akka irraa namni baratu bakka irra dasna. Namni akkasitti irra barate. Namni akkasitti irra barata jechuudha. Akka namni tokko fakkeenyaaf akka Jamaal ta'e tokko Muusaa ta'e walitti haasawaa godhaa haasawaa kana jidduudha waa baafataa deema. Waa baafataa deema namni akkasitti. Karaa gabaa waan baraa jechuudha. Akkasitti irra bareeda jeetii yaada. Viidiyoon akkasii hedduminaan ni dalagamtee yoo rabbi. Inshallah. Saniifuu akka waliigalatti nama amma ganaa afaan baratu jiruuf maal laamtame? Nama afaan ganaa baratu jiruuf amma akkuma beekamu chaanaalli adda addaa hedduu jira. Chaanaala barsiisaa adda addaa hordofuu dandeessa. Wanni guddaan immoo bakka jiranitti maa kutaa gara keessan taane afaan ingilizyaa kan akka tokko afaan kaan dhiibtee afaan ingilizyaa kan yoo shaakalte irra bakka hojii godheetallee afaan kun dafee karaa salphaan si galuu danda'a jechuudha. Faayidaa ni qaba afaan kun. Afaan ingilizyaa kun akka ajaa'iba. Mee eessatti nama fayyadame? Biyya keenya eega baate booda akkam fan nama fayyaduu danda'a jettee adda maal laamtaaf nama? Bakka hedduu si fayyada afaan ingilizyaa jechuun yoo afaan ingilizyaa amma fakkeenyaaf biyya kanatti yoo afaan ingilizyaa beekte
akka nama ogummaa qabu bakka kabaja qabda si galee kabajaa qabda. Hojii yoo seente amma Hojii yoo seentes teessee afaan namaa yoo kun tunis waan takka amma fakkeenyaaf dalagaa takka takka dalagaa lallaaftuu jira afaan ingilizeenyaa si gaafatan. Kan waa takka laffaane waa takka nama walii galuu jechaaf jechuudha. Kan waa takka hin daleenne dubbachuma kan kee kanaaf jechaaf osoo laffaadhe karaa salphaan jiraachuu dandeessa jechuudha. Saniif kaan hojii ulfaattuu dalagee. Hojii ulfaattuu sitti kan naasii arrabsaa keessattuu amma biyya talatti akka tokkoffatti afaan ingilizeenyaa kana biyya talatti beekte nama maallaqa qabu nu kabaju manna kun. Afaan illee yoo qabaate afaan sirrii beekte kabajaa qabda akka mootii si ilaalan si dura lokaan. Akka nama afaan hin beekneetii fi afaan miti jechuudha. Yoo ta'e afaan hedduu takka garaagarummaa qabda. Kabajaa guddaa qabda. Kabajaa guddaa qabda. Dalagaa hedduu sin daleessisan. Dalagallee hedduu sin daleessisan. Dalagallee laaftuudha. Dalagaa nama afaan beeku salphoodha. Sin arrabsanii bakka akka nama gartee waan jajjabduu harka qabutti gartee kabajaa si qaban jechuudha. Eega biyya baqaa tanarraa deemte booda biyya alaa yoo deemte nama hedduutu waa'ee afaan kanaa wal qabatee waan kana hedduun labsaa jira saayibboonni kan jedhan amma isaan sii qoodan maal fa'aa jirame kana wal qabatee. Amma ijoolleen tala biraa deemte keessattuu ijoollee hedduu la biraa deeme wanni isaan sirriitti naadhaamu jiran waan biraa takka hin qabaatini afaanii fi ogummaa hankee tokkichi yoo qabaatte biyya farankiitti nama qabaachuu baattus akka nama firachi qabuuti. Afaan beeknaan ogummaa beeknaan firas hin barbaachisu nama hundaa walitti firachuu nama akka fira heddommeeffachuu beeku karaa fira heddommeeffatu afaan beeknaan ati firra kan keetti walumaa galatti. Amma nama hedduutu afaan agartee osoo hin beekne maallaqa guddaa baasee biyya alaa tana deema. Biyya alaa tana deema nagaa achi yeroo fixa. Eegaa achi deeme immoo maaltu isa mudataa dhageessate? Akka walii galatti akka hin hubadhetti gaa. Kan hin dhagee. Nama dalagaa sinagaa akka dallaalaatiin jechuudha. Waan ajaa'ibtu kana nama komishiina minaa waan akkanaatu jira. Wanni dhagoo hedduu das hin jiru. Yeroo dheeraadhaaf hojii barbaada lafa teessa. Hojii barbaada lafa teessa. Yeroo dheeraa booda hojii seentaa kajaa'uun dhaga'an amma gama kiyyaan. Namni hedduun waan akkasii kana. Sababa afaan wallaaluutiin ni toora dalagaa dafee argatu namaatti tarbii sirraa ta'e seentaa. Muuxannaa takkaan namni naa qoodee jira. Namichi tokko hojii seenajee kanaadaa dhaqe. Sababa afaan wallaaluutiin hojii yeroo dheeraa lafa taa'ee hojii takkaa jira hojii saree jaanii. Saruma tajaajiltaa jaanii. Achittillee afaan hin baru godha. Seenajee dhaqe. Waggaa dhaqu maal ta'e Ingiliffaan beektaa jaaniin. Sareen achiitu afaan Ingilizyaa malee hin beektu ture. Akkana sareen achiitu Ingiliffaa malee hin beektu. Yoo sanii saruma tanaa'u tajaajiluudhaaf confuse goota sammuu biyya tajaajiliti hojii sanirraa illee ari'amee jira. Beekamaadha. Siigaleen harkan na jarraasa. Sareen afaan isaanii san malee hin beektu jechuudha. Kanaafuu ati afaan bakka jirti akka meeshaa waraanaatti kasi gargaaru akka qabeenyitti kasi gargaaru bakka hundatti afaan keete jechuudha. Kanaaf irrachimuu qaba jechuudha. Irrachimuu qaba namni shaakala godhuu bakka jirutti hedduu shaakala godhuu bareedaadha akka warreen dura kasaarretti of qopheessuu. Amma anka gaafii natti ta'u biyyarraa osoo afaan hin barin dhufte biyya baqaa kana keessatti akka afaan faayidaa qabus barte namni hedduun ni beeka. Ati deemu biyya alaati ganaan dalagee tujjaaree maal ta'ee jaami karoorra. As eega dhufe eega faayidaa bare maaltu biyya sana keessatti yeroo dheeraa taa'u kan akka hin baranne godhe. Asii osoo afaan takka hin baranne biyya sana akka inni dhaqu maaltu isa godhe eega faayidaa isaa bare booda. Kan namni hundi akka achis si gorsu biyya alaa Kanaadaa Ameerikaa dhaqee abuu afaanuma sana jabaadhaa eega jedhanii namni si gorsee guyyuu sitti himu. Maaltu akka hin baranne si godhee asii cufaa kana fuudhee biyya alaa hanga deemtu si eegamee kan qofa naayi. Kanaatu gaafii natti ta'a. Amma kanarraa biyya alaa san deemuudhaaf yoo piroosesa jammarte sila afaan barachuu qabdaa miti. An deemaa gubeetoo ispoonsara fa'aa wallaqate namni gadi gurra ispoonsara wallaqate tokko shaakala godhuu jammara. Sandura caljeeta. Sandura caljeeta. Meeqa sandura illee caljeeyaa ta'u. Ispoonsara waggaa lama dhufu kana keessatti yoo afaan sadii qophoote egaa bareedaadha jeetii yaada. Immoo namni kun akkuma jiru silaa barachuun bareedaadha. Haguma tiktaa kana deemaa hin taane viidiyoo adda addaa dhaggeeffatu yoo waan adda addaa aada godhate bara. Ammoonni gufuutti ta'e jettee akka amma fiddee jirta kun. TikTok kanarra taa'ee jechuudha. TikTok kanarra taa'ee viidiyoon taa'e ilaala. Viidiyoon taa'e nagaa bal'aa nama jala taa'ee nama waa takka asirra yeroo fixa. Yeroo dhabeetee miti. Osoo guyyaatti afaan Ingiliffaa kana baruuni obsa si gaafata. Yeroo xiqqoo dheertullee si gaafachuu danda'a. Kanaafuu ati immoo bartee fixuu san bira ga'uudhaaf guyyaadhaa yeroo daqiiqaa 15 tokko shaahalte irra ni geessa jeetii yaada.
waan hin taane viidiyoo amma fakkeenya baana sinuman dalaga bakka dalagatti immoo yeroon qaba jechuun yeroon an qaba yeroon qabu immoo waan biratti hin balleessu yeroon biyyuma baqattummaa kana jirti asuma jirti yeroon asuma jirti immoo yoo itti fayyadamte yeroon ni jirti yeroon hin jirtu kun sababa ta'uu hin danda'u kanaafuu shaakala guyyaarraa haga qalamaan barreessutti haga irra deddeebitee shaakalsiitu viidiyoo ofirraa waraabdee wanni guddaan daawwitii dura dhaabbattee afaan ingiliffaan baruudhaaf hawwisirra qabu yaa firoosarra tokko dhaggeeffadhe daawwitii keessatti fa'a amma gaama walumaa galatti yoo sirkiin akka qarrate jechuudha waan haasoysisan garte haasoyte jecha aga tokko dabarfatte irra deebitee dhaggeeffatte karaa salphaan karaan ingiliffaatti banan karaa saniyyaa bareeda namarraa osoo hin taane kophaan deebi shaakalsiisuu jechuudha viidiyoo ofirraa waraabdee viidiyoo irra deebitee dhaggeeffatte marsaa lama irratti xiqqoo adda irra wanni gootee mul'isuu danda'u qabdi. Bakka tokkoon godha sirreeffachaa karaan salphaan ittiin ingilizyaa baran dubbisuu fi shaakaluu dabalate sana jeetii yaada viidiyoo ofirraa waraabuu san. Saniifuu wanni guddaan akka amma ati himaa jirtutti shaakaluu danda'uudha. Shaakaluu danda'uudha. Saniif amma nam tokko shaakaluudha jechuudha. Fakkeenya amma ati jettutti daawwitii dura baate. Daawwitii dura baate. Wanni ati shaakaltu kun beeku waan ati barreeffattee afaanis shaakaltee deddeebistu kana kai daawwitii dura baheeti shaakalii jechuu jirta. Akkasii shaakala kee daran cimsachaa deemu jechuu jirta. Cimsachaa deemta daawwitii dura baate bakka barsiisaa taataa jechuudha. Qophatti akkuu shaakalta guna yoo dhufte sodaa dhabdee jechuudha. Nama duratti illee ogguu waa shaakaltan ibsuu danda'uun bareedaadha. Siif salphata jechuudha. Sodaa dhiiftee jechuudha. Bareeda. Yaada bareedaa nu qodde. Amma ati jalqabarraa kaastee qabxiin namni afaan baruu qabu akkam godhuu qaba. Rakkinni jiru maali kayyoo sirriin nu ibsite. Yeroo biraatis yaada biraatii walitti deebina. Har'aaf yaada nu kanniteef hedduu galatoomi. Galatoomaa. Jabaadhuun siin jaa. Yeroo gaarii. Galatoomaa.